jettee laayivii seenuu dandeenya. Kanaafuu isin nama kudhan irratti share koppiliin godhaati namni haa dhufu yaada qabdu isinillee isin irratti himtee yaa akkasitti geeggeessaanii jecha sa'aatiin isin qabdullee sa'aatii muraasa kana waan ta'eef akkasii kinu ukkoo yoo mul'atte man rakkoo qabu. Mee abdii culullee faarra share godha fatii faarratti fatiin ammoo tiktokiin isaa hin adabeeni dafa taasise kota. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata fikri ummata jaalalaa jirtu jajjabaattu nageenya keessan bakkatti sun haadha qabu siniin jedha. Ati kanaaf dhimee haasoo itti mijatti teeshiniin godha. Ummata faqirii ummata jaalala mana jibbaan bahi. Akkamitti jirtan jajjabaatan isiniin jedha. Akkana asoo kawaanyu ka horo jedhanii asoo sitti kolfaan akkanatti guyyaan kee ga'e kino boolee keessaa boolee seenuuf deemtaa jecha waa odeessa nama jedha. Wallahi dhugaa dubbachuu fi fatiin illee mucattii tana faana dhaabatee jajjabeessee hordofee paaspoortii baafachuu isirraa chaalenjii ulfaataanii beeytanii porosesii Itoophiyaa keessaa godhachuu hagam akka ulfaatu yaa sammara keessa iyyuu tartee guyyaan kuni guyyaa Itoophiyaa keessa isin kara biyya ambaa deemtu godhee fatii fidikaa fatii fata Wayye bro. Lubbuye. Maka wallahi atillee baay'ee tokko galatoomi. Lubbu bashashake. Baay'ee naa. Anis dhimmaati beeynaan jettee bahee kinoo asin ga'ee jira amma asin. Wallahi galatoomi ga'ee jira. Galanni kee jaartii smartii akka ta'etti rabbi sitti haa qabu. Jaartii Laal abdi nama shirris. Flavor jirta qashti. Arabaati asuma namni haasa'u jidduun nonni itti beektaa guutuu isin mul'isu. Akkasuma mul'istee nurratti qabda. Gatini bakka amma sa'aatiin deemaa jira isin illee nuna goffataan jirtu warra Dubaay dhaamsa naamii dalagaa jirtu maal. Silkiin illee biisiidhaa kootu. Lubbiyyeen doktora. Mariyaam as jala jirtaa mee? Mee Mariyaam fidi mee. Mariyaam as jala jirtaa mee yoo seensisi mee achi. Waa'ee dhimma. Itti bilbile mee? Maa hin jirtu as jala hin jirtu Mariyaam. Mariyaam kaayitee. Mariyaam jirtu na fakkaata. Mariyaam yoo jiraatte laafus tokko tuqi. On jiraatti ooluu dhaamsa ani siniidhaan jiraatti abdiin fayyadee abdiidhaaf dhiiste because dalagaan irraa lamaanii dalagaa wal fakkaatu. Dalagaa wal fakkaatu dalagaa. Baay'ee jedhi. Lubbuye. Baay'ee jedhi. Taa'in bareeddaa jalaan illee bareeddaa akkasumas hin godhiniiti. Mul'ataa sila maatti godhee Dalagaan Dr. Mariyaam biratti wayaa maanno qorichoota aadaa zayitii rifeensaa wantoota garaagaraa online shopperiidha isin seelsmaaniidha kan biyyaa ittiin baateen fiisadha. Wallahi golbaadde. Jedhamu barbaadan Dubaay keessa Bahareen. Seenaa jirti bakka seenaa arti anillee deemu. Bahareeniin jira mee akkamii haasofna ree rabbi jedhaate. Gocha keessa. Akkuma isin gadi guyyaa kee keessa haa ta'u. Akkam godhareen? Kaameraan dirqama guutuu si mul'isa ree wayitaati deemu. Wallahi dirqama Maqaa dhiisarraa akkuma atuu jette guyyaan naga bashannanaatiif geggeessaa keetiiti malee boru dubbanna. Yaa boru dubbannaa bakka aseen to'ataa isaatiin deemee jira jedhi. Anillee dhimma wayii qabaa nama karra dhaabateen eegaa jira kaata dawwalanii. Bakka seenaa jirti. Abdi. Isinis baay'ee tokko galatoomaa isiniin jenna. Abdi. Yaa. Waraqatoota hundumaa qophii gootee akka itti kennite. Tartiiba barsiiftee. Bakka kaatinatti ergite sadiinuu itti kennee jira. Kama wal agarsiifti itti himteerta kaa. Ayyee. Abdii miti maraa akkasuma itti kennii naan jedhe fatiin. Ayyee mucaan bilbiliif siin jedhe. Kadhufu. Mucaan bilbiliif kasi. Suni naan dawwalii jedheen naan dawwalle silkiin isaa naa yuun seenu. Yoo amma as jiraateef amma bilbiliif yoo ol bira jiraate. Lubbuye. Jechuun akkatti rakkanne barbaadee beektaa? Silan dubbattu. Akkan ta'u saagamu. Hin dubbadhaa. Dhageessee?
Abdi. Lupiye. Wayya Arafat. Arafat, arah magaki ya barte ka guys. Hah? Magaki ya barte. Lupiye na rabarete. Rabbi si faana haa ta'u gaana achi keessatti abdii kanneen siin jedhe nama bira godhiin already achi keessatti akka hin tatta'u zaaggamneef isii. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفوني كم جرتني كم جمتوتا ورجفتوتا ماتيكو ورونيتا تنوندكي سنو أكم نجا خيات آيسن جالت آيسن جدا وروني لايكي كوتني نججبي ستنوندكي سنو غلطوما الفات آيسن جتشو بربادا سماني فيديو كي يغيار دا غمتشو بليتينا عرفات نمني بين انجرو lubbiyeedhaan beekamtii mucateen tun tiktook irratti namoota hedduu kolfisiistii namoota hedduu gowarsitii beekamtis argattee jirti akkasii feemasa taatee jirti jechuu barbaadeeti maashaallah guyyaadhaa kana rabbiin yaadaa fi muraada isii guutee fi biyya duraan jirtu keessaa biyya abbaa isiitti deebisee ammas immoo carraa biyya namaa deemtee dalagachuu argatte sababa mucaa kanaa fatishaa shawuti jechuudha sababa isaatiif jecha rabbii gaditti taan waanuma rabbii ganama katabee fi garuu sababa mucaa kanaatiif guyyaa kana milkooftee biyya namaa deemtee carraaqachuu argattee jirti kanaafuu obboleettii teenya tana gammachuun isii namni isin gammachiise yoo jiraate laayik sheer sabskiraayib kannaa godhaa isinin jedha an ofii kiyyaa obboleettii tiyyaa waan siin jedhuun qabu akka obboleettii tanteetitti rabbiin inshaallah siif haa laaffisuu mana arabaa sanis mana nagahaa araba gaarii araba haadhaa fi abbaa kan kee bakka sii buutu rabbi siif haa godhuu carraa biyya namaa san rabbiin siif haa laaffisu biyyi namaa ammoo akka jalqaba dhufan osoo hin taane gaafa keessa ga'anii waan biyya namaa ka arganii biyyi namaa tuniyyuu maal akka taate ka argan guyyaa sani inshaallah rabbiin obsa sii kennee nama dalagatee milkaahee galu rabbi si haa godhu yeroo tokko tokko wanni gariin miidhaa fakkaattee faayidaadhaan namatti dhufti mucattiin tun yeroo jalqaba miidiyaa irratti baate akkamitti akka baate namni hundinuyyuu ni beeka garuu rabbii waa wayii sababee namatti fida tarii ilma namaatiin tarii viidiyoo wayiitiin tarii simatana kuffisee bakka wayiititti wanti wayii miidiyaa kanarratti sii baha akhirri immoo milkaahinna ta'a namni hundinuu miidiyaa kanarratti ka milkaahillee ka qarqaarsa garagaraa argatee ka guddatellee waa baay'eetu jira namni hundinuu waa arga jedhee yaada kanaafuu obboleettiin teennallee sababa jaalala fakkeessuudhaan yookiin immoo akka diraamaa yookiin akka koomedii wayiititti wal jaalatanii akka nama wal jaalatee fakkeessanii namoota baay'ee kolfisiisaa turanii haa ta'u garuu wanti sun deemee kufaatii isiidhaatiif sababa ta'e bakka isiin jirtu sanii akka jijjiiramtuuf sababa hedduu ta'eefii jira. Mucaan kun rabbii gaditti akka obboleettii isaatitti hagammaatitti wajjin dhaabatu jiru rabbiin jazaa isaaf haa kafaluu fi anumaaf rabbiin isaan haa jedhu namni kamuu osoo dubartiidhaaf hagana yaade osoo dubartii bira hagana dhaabbate silaa dubartiin bakka baay'ee kuftee hin haftu yookiin dubartiin abdii kutattee hin haftu mucaan kun nama hedduudhaaf barumsas ni ta'a namni dirqama obboleettii garaa qofa gargaaruu hin qabu obboleettii ollaa firaa maatii qofa gargaaruu akka hin qabne ibsa dubartii tamuu bakka isiin kufte jireenya nama tokko oofuun hin danda'amu haga dhumaa nama tokko hin jiraachisa jechuun hin danda'amu garuu carraa hojii namaa uumuun akkaataa namni itti milkaa'u karaa namatti mul'isuun bareedaadha mucattiin tun boruu nama dalagatee jijjiiramee bakka guddaa gahuu danda'u ammaaf garuu inni humna haga danda'uun qarqaarsa namaallee haa ta'u sababa ta'uudhaan haga bakka kana isiin geettu godheefii jira wallahi hedduu tokko haa galatoomu rabbiin isarraa jaalatu yeroo ammaa kana namni milkaa'ina namaatiif yaadu xiqqaadha baay'inni xiqqaataa deema sababbiin isaa biyya keenya keessatti wanti baay'atu wal kuffisuu sharrii bakka walitti yaaduu gammachuu walii gammaduu dhabuudha akkasii obboleeyyan ta'e dhiifamu sagalee kana addaan kutee itti deebi'ee tarii yaada kee kan jalqaba sanitti deebi'uun inni dogongoruu danda'a hundaafuu biyya keenya keessatti waan akkasii sanniintu baay'ata namni hundinuu beeka tarii maatii irraa nama gahaa fira irraa ollaa irraa waa baay'eetu jira qormaata baay'eetu namatti baay'ata jechuudha sababa ilma namaatiinis taane rabbuuma wanti hundaayyuu obsanii yoo jedhanii inuma keessa taranii alhamdulillah isinis waa baay'ee keessa tartee sababa nama gaarii kana argattee fadha nama milkaa'uu taatee jirti milkaa'uun isii immoo deemuu bichaa osoo hin taane biyya arabaa tana keessatti obsa qabaattee daladdee jijjiiramtee bakka guddaa geettee nama bakka hadha irraa ka'e kana yaadate
bakka guddaa gahee nama kanallee rabbiin illee galateeffatu rabbi si haa godhu. Akkasii isiniin jedha wallaahi ilmi namaa Itoophiyaa keessatti baajaajii iyyuu yaabbachuun birrii hagam akka nama baasu namuma keessa jirutu beeka. Garuu biyya Sumaalii sanirraa galtee Finfinnee keessa yeroo baay'ee deddeebitee paaspoortii baafattee poroosesii kana hunda xumurtee dhufuunis jechuun baasii guddaa akka qabu namni hundinuu hin beeka. Garuu rabbiin jazaa isaaf haa kafalu osoo hin ifatin osoo hin tuffatin hin beektanii yeroo tokko tokko amalli si osoo nama gaarii osoo nama taphachiistu yeroo tokko tokko irraggatti tarii namuma ofitti harkisuuf yookiin immoo nama baay'ifachuufis akkas gochuu danda'anii ani irraan beeku Allahu aalami. Hunda caalaa ammoo kan nama gammachiisu milkaa'uu isiiti. Baga rabbiin isii milkeessee isiniin jechuu barbaada. Alhamdulillah gara kiyyaa wallahi hedduu tokko gammadee fi jira hedduu na gammachiisa. Namni hundinuu abbaan fedheyyuu namni jijjiiramu namni bakka wayii ga'u hedduu nama gammachiisa. Asumaan viidiyoon itti aanu viidiyoo maatii fi ibsaati garuu sagalee kiyyatu irra waraabamee jira waan isaan haasaan hin dhaga'amu isiniin jechuu barbaada. Hundi keessanuu irra deebi'ee namoota viidiyoon kun isin bira gahee na jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada inshaallah numatu wal malee homaa hin qabnu. Laayikii naa godhaa isiniin jechuu barbaada inshaallah hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaa keessa jiraadha. Galatooma ulfaadhaa isiniin jedha.